kabajaa fi hudduu abbaatu ofirratti eeggata. Ani bunaan dhuguu shaayinaa danfisaa ani kophaan buluu isiidhaa dubbisaa makiinaan yoo dhufu awwaara bubbisaa hoggaan isii dhabee kophaana dubbisaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe magaalaa hoolotaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Kutaa 12ffaa xumureenis Yuunivarsiitii Hambootti barnoota diinagdee ikoonomiksiidhaan digirii jalqabaa argan xumuree booda qabxii olaanaa galmeessisuun Yuunivarsiitii Hambootti barsiisaa ta'een hafe. Waggaa tokkos ergan tajaajilee Yuunivarsiitii Harammayaatti digirii lammaffaa koo deemeetiin hojjedhe. Ewayyare wayo Lucky shake jimma garasi fafayo Ewayyare wayo Lucky shake jimma garasi fafayo Rabbiif galanni haa ta'uutii yeroo kiyyaa haala gaariin waan hin fayyadamuuf barnoota kiyyaa kutaa gadiitii kaasee qabxii gaarii galmeessiseen xumure. Barnoota digirii jalqabaa eebbifameen otuun daree keessatti barsiisaa jiruu barattoota daree keessaa maqaadhaan eebbisee kan jedhamtu ani immoo eebboo koo jedheen ishee waamu akkuma daree sana jalqaban galeen ija kiyya keessa seenuu dandeesse. Akka seera yuunivarsiitiitti barsiisaan tokko barataasaa jaallatee kaadhimmachuu hin danda'u. Bilbilaanis ta'ee qaamaan wanta gara biraaf wal argee jennaan haalli kunis qaama ilaallatutti beeksifamee jennaan adabbiinsaa hanga hojiirraa nama ari'utti geessisa. Anis sababa kanaan eebbiseetti siquu sodaadheen hangan barnoota seemisteera daree sanaa xumuruutti gunna guddaa natti ta'e. Haa ta'uutii garuu guyyaa faayinaal egzaamii bakka bu'aa barataa daree sanaatti waa'ee eebbiseen eenyu akka taate mooraa yuunivarsiitii keessattis amala maalii akka isheen qabdu waameen isa gaafadhe. Cubbuudhaatii namni guddina namaa yaade hammina namaan kaasu akkuma jedhan barataan sunis eebbiseedhaan nama gaarii akka taatee fi amala qabeetti akka taate nama jireenya boriifillee kaadhimamuu dandeessudha jedhee waa'ee gaarummaa amala ishee natti hime. Bilbila ishees guyyaa sana fudheen mana kootti galee bilbilee fi barsiisaa ishee ta'uu koo yeroo barteetti dhugumatti baay'ee rifatte. Gara jalqabaa irrattis na waliin dubbachuu qaanofte. Haa ta'uutii garuu jireenyaaf waan isheen barbaadeef si arguun barbaada jedheen eebbiseedhaan gaafadhe. Haa ta'uutii garuu isheen hanga torbee lamaatti mooraa keessaa ala baatee na waliin shayii dhuguudhaaf eeyyamamtu naaf hin taane. Ewayyare wayo Lucky shake jimma garasi fafayo Ewayyare wayo Lucky shake jimma garasi fafayo. Turtii kana booddee garuu bakka bu'aa daree ishee waliin bakkeetti isaan waameen yeroo jalqabaadhaaf sadi taanee waliin haasofne. Ji'a 2 keessattis baay'een ofitti ishee madaqse. Mana koos ishee barsiiseen guyyaa tokko dhuftee buna naaf damtee ittoollee naaf hojjettee galti. Anaa fi eebboo koos baay'ee wal jaallanne. Mooraa keessa ijoollee hiriyoota ishee waliin doormii keessa kan bultu dhiistees mana kiyyaa ana waliin buluu eegalte. Eebbisee faana baay'ees waliif taane. Haa ta'uutii garuu waggaa sana booddee barnoota barachuudhaaf yuunivarsiitii Harammayaa waan hin deemuuf eebbisee waliin akka garaa keenyaa guyyaa guyyaan wal arguun hedduu nutti ulfaate. Waliin waan eebbifamnuuf hanga sitti ni obsina jennee lamaan keenyu amalaan obsumaan wal eegne. Isheenis digirii jalqabaa ishee yeroo eebbifamtu ani immoo digirii lammaffaa kootiin eebbifame. Guyyaa eebba ishee maatii ishee ergan eeyyamsiisee booda qubeelaan hidhee fi baatii ji'a 2 booddees akka haadha manaaf abbaa manaatti magaalaa Amboo keessaa mana kireeffannee waliin jiraachuu eegalle. Haa ta'uutii garuu akka ganama wal jaallannuu fi akka ganama wal kabajnu anaaf eebbisee walii ta'uu dinne. Guyyaa tokko akka carraa na waliin ciisaa otoo jirtuu ergaan barreeffamaa bilbila ishee irratti seenaa fi anis bilbilli sun akka isheen jeeqneef saayilentii irra gochuudhaaf yeroon fuudhu ijji kiyyaa ergaa sanarra buute. Siif yaallaan bilbila bilook na gooteetta. Nagaan naaf bulii dammakoo hanga torbee tokkoottis asuman jira kan jedhu ture. Anis ergaa kana argeen baay'ee rifadhe. Nama ani hin beekne waliin eebbiseen akkamittiin haasoo kanaa haasoof jedheen gaaffii natti ta'e. Guyyaa sanarraatii kaasees ishee shakkuun eegale. Waa bituudhaaf yeroo isheen gara magaalaatti ol baatu dhokadheenis ishee ilaaluun eegale. Wanta ani isheerraan eegnes eebbisee irratti hin arge. Mana nama ta'ee seentee keessaa bahuu didde. Hanga sa'aatii tokkoottis dhokadheen ishee eegaa ture. Sa'aatii tokko booddees akka nama ariifateetti wanta barbaadde bituuf gara gabaa deemte. Anis isan arge akkan argineetti isa
isan dhaga'es akkan dhageenyeetti gara manaatti galeen barreeffama koo dubbisuun eegale. Hangan danda'es sammuu kiyyan tasgabbeesse. Eessaa dhuftaa maaliif turtees jedhee isheen gaafanne. Haa ta'uutii garuu guyyaa sana sababa godhadheen siree koo isheerraan adda baafadhe. Torbee tokkos haaluma kanaan waliin bulle. Turtii torbee kana booddees magaalaa Finfinneetti beeksisni waan baheeruuf deemeen galmaa'een dhufanaan jette. Ewwayyaaree wayyoo lakkii shakkee jimmaa garaa siifaa fayyoo. Ewwayyaaree wayyoo lakkii shakkee jimmaa garaa siifaa fayyoo. Anis deemiitii galmaa'ee jedheen qarshii 300 kenneefi wanta ishee barbaachisus erga fudhattee booda eebboon manaa baatee manuma eengadda seente deebistee naa seente. Ani hin barre malee beeksifni hojii bahee ture mana sana keessa ture. Ganama sa'aatii 2ttis kan manaa baatee galgala sa'aatii 11tti eebboon deebitee gara manaatti dhufte. Oromoon kan garaa garaatti kan gabaa gabaatti jedhamitiire. Amantaan ani hordofullee haadha manaa kee nama waliin yoo argite irraa adda bahuu dandeessa jedhee mirga bilisummaa ni barreessa. Haa ta'uutii garuu ani siree kiyya adda baafadheen haaluma kanaan turtii baatii lamaan ture. Halkan gaafa ishee dhiphisu dhuftee na bira ciisti. Haa ta'uutii garuu nu gidduutti wanti uumamuun turre. Baatii muraasa booddees eebboon akka garaatti baattu natti himte. Anis kolfina qabatee wanta na barbaachisu ergan walitti qabadhee booda gatii kiraa ji'a 3 ergan kaffalee fi meeshaa na barbaachisu fudheen mana sana lakkisee fi bahe. Guyyaa sanas iyya guddaa eebboon ol kaastee iyyite. Namoonni ollaas dhufanii maal taate ishee jedhani. Erga na ulfeessee akkana na godhee booda otuu waa tokko natti hin dubbatiin nagaatti naan jedhee sokkaa jiras jettee warra ollaatti himte. Namoonni hedduunis na qabuudhaaf miila koo dhufani. Haa ta'uutii garuu kabaja guddaa isaaniif qabaadhus dhiifama isheef godheen isaaniin ol qabuu garuu gonkumaa hin dandeenye. Deemeen guyyoota muraasaadhaaf hiriyoota koo waliin ergan bulee booda mana gara biraa kireeffadheen meeshaa guuttadheen jiraachuun eegale. Jireenyi kan koof kan eebboo kanarratti hin dhaabbanne. Eebboon ulfa sana ofirraa baastee ulfi suni akka milkoofnee fi ergaa barreeffamaan naaf ergite. Otuu ani hin beekiin wanta ati beektu yoo jiraate kanan sirra darbee balleesseef dhiifamas naan jette. Haa ta'uutii garuu an garaan koon fayyu. Ganama ishee jaalladhus galgala keenya irratti garuu rakkoo amma kanaa geessiste. Ani eebbiseedhaaf dhiifama gochuu mitiitii karaa isheen baaterrayyuu deebiseen hin ba'u. Mee yaa obboloota koo otoo seenaan jireenyaa kun kan keessan ta'ee dhuguma rakkoo kana hundumaa dhiistanii dhiifama gootuufi moo akkuma kiyyaa garaatti jabaattu. Yeroo ammaa kanatti eebboon sababa koronaa dabalatee hojiillee otoo hin argatiin adda bahuu keenyas otoo maatiin ishee hin beekiin magaalaa Burraayyuu keessa hoteelatti qacaramtee akka hojjettu dhagaheen jira. Kabajaa fi hudduu abbaatu ofirratti eeggata jedhee Oromoonni mammaaka. Murteen kiyya sirrii moo sirrii akka hin taane yaada keessan naaf barreessaa. Utuu isin ta'eeyoo maal gochuu akka qabdan yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan magaalaa Hamboorraa nagaatti galatoomaa. Ani buna dhuguu shaayinaa danfisaa. Ani kophaan buluu isiidhaa dubbisaa. Makiinaan yoo dhufu awwaara bubbisaa. Hoggaan isii dhabee kophaana dubbisaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenya barsiisaan nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya xalayaa yookiin seenaa jaalalaa jireenya kee nuuf erguu keetiif guddaa galatoomin siin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan komentii jalatti akkanaaf barreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Ani almost guutummaa guutuutti yaada obboleessa keenyaa waliin murteeffate sirriidha jedhee waan hin amanuuf ergaa kanarratti yaada hedduu hin qabu. Mata dureen barreeffama kanaas ergaa guddaa waan qabuuf wanta nan irra deebi'ee isinitti mul'ee hin jiru. Yaada keessan garuu komentii jalatti barreessaa jecha wanta isinitti dhagahame sirrii moo sirrii miti kan jedhu obboleessa keenyaaf qooda. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti illee na dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun koon oolle. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa
keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gootanii maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa telegiraamii 937 naaf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hirmaattonni keenyi heddummataa jiru guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turellee ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi bakka jirtaatti fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Turtii gaarii. Ani bineen dhuguu shaayinaa danfisaa ani kophaan godhuu isiidhaa dubbisaa makiinaan yoo dhufu awwaara bubbisaa hoggaan isii dhabee kophaana dubbisaa.